كم تاني ترى نينجا والله وبالله خيسان بس والله أنا خيسان كنت أدبر أنت لنا في ما تقوله سيري اللي تقوله سيري تقوله أيوة أي سيري قلت لينا دافع بدل أنا كنت جبر سالة ما جدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو خبجم تودا هوردوف تودا دعوة تودا خنيا بكم جرتني تجانا جينا خنيا لا جلي في قارن كتامر إسن هذا كم وسين جتاعا ولد تدي من تجرا أي أمال ليه قافاي ما وجين دفجر قافاي وكنو أجرتي ماليف أكمان قالي ناوجين والبرا جيستي لينان تحركان راتاو ديدو تانانين أبوليه لمان دجاج والبرا جيسي ولينفتين عنك تنجيفرا fuudhee mana kiyya fidee jechuudha badii takkallee hin qabu waan akka nama tokkotti akka wallaala kiyyaatti khaniin balleessinatti hin fakkaatuga obboleeyyan lamaan mana tokkotti wal naqee liinaanis terraanteenya isiinis tana wal hin dhiisan yoo haani irraan tana waan takka wal godhanii rakkoo lammaffaan uumamtii akkas gaamee saniifin fuudhee fidee faayoo meequu ta'a assalaamu alaykum jinga assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkas gaa kunoo faayoo naada yaa'ii ta'uudhaan beekamteetti jirti gaa faayoo waan amma gaa laala obboleeytee bira dhayinee deemnee atis boleechite tasirra guddooti maaliif akkanatti afaanitti jabaatta rakkoo isin keessa jirtu laaltee garta maaliif rakkoo tan irraa faamu didda liinaan gaa amma yeroon isin dalagaa irra kun amma halkan keessaa jechuudha sa'aatii meeqa dalagaa irraa galte sigalte kanaa jecha wannummaan ati kana garaa itti jabaattuuf maali deemtee karaa nagaatiin jaarsisii baastee fi nagaa yoo kan deefu maarra maarra baasoo abadan na tumtee mana simmoo abdallaa rajulin torra borus yaa gaita bara akkasii miti amma waan singalin digra la lama gabaab dumatti ana amma khaniin fuudhee as fideef ati akka khara fayyadamtu sunin biya humnaan osoo tinteen bakka khaniin fideef jaalannu maane khaateen wajjin dhufti malee akkaan humnaan fidu hin danyees ni beeyta sigalte garuu immoo galatoomi anuma kabajjeen gara dhufte achillee anuma kabajjeen dheeyte ammallee gaa liinaa wajjin waliin mufattayyoon akkitti sindiisi harkaa walirraa hin teessan waan jaamu takkaafiin fuudhee mana kiyyasii fidee atillee galatoomii ammoo waan takka takka tan naafate hojii mareennuuf jira jechuudha. Wanni si hojii mareechuu fodhu haasoo akkana afaan jabaachuu dhiistee egaa namni tokko wanni nama mudanna hin jirtu saniif jechaa'u gabaabdumatti deemtee ammaan tana obboleessa keenya Abdallaa akkanaa baastu anniin barbaade. namun birin jiro mana fi bicha video to kai bicara abo an Abdallah arras guruste himbasun je mali no arrawli argadde Abdallah basa mali himbaaf ne himbaso abadan atu de ngadde de temi gana ijano garten de ngadde no mu tawra te desi tasa ega mja abba halalu jedin fure geisa lesh abba fute geisi gana Abdallah o jaggartan lina kada geisi mi ati jete tunu na gartu lina ni sidisi bishari lendu Abdallah akkam ci chorba de ko yadin tun yo ina ko seji beo himbo me ka bola Allah mire inu selasa akasi be mal rabu ya anga hana idata man basina amma kana la garte mi hanga fakanya namni kun nama kana hanga kadatu jira hangeli mo nama takana ma khabaju si khabanya bayo hangeli mo nama takana ma kadatu si garanne si filina tum fakanya riga obole gani garte khara wal raare tan hinkabdan na amma mo asis niga kana boda garte mi avan jabachu khedisiti obboleetti namarra guddoo haadha yoo obbolee yoo uummatee sanuu kabajje liini matana akka gartee ijumummaa teessan ilaaltu laalu qabda anummaati ya khabanyano dhaggeeffadhu obboleessi afaan hin deemu ummaati ya khabanyano baararras be baararra kabajje galatoomi dhuftee bar ammoo isin tun nama beeku nama bultiidhaas beeku nama ilmoollee dhalee gartee miti bultii isaanii oowwifatanii nagaan jiraa jiru tokko akkana deemaa dhuftii bultii tana dhaabii ugaa jetteen fakkeenyaaf ati osoo si taate waan kana akkam goota akkasiin jibbitee dhiistuun godhan har'aas hin dhiisu Abdallaa akkasiin jibbitee dhiiftutti hin dhiisu liinaa akkas taanaan siirii maa ittiin godhane hin jirtu gaa biyya tana hin jirre barsilaa Itoophiyaa taate godheetiin dhufaa siirii silatti godha eeywa maal itti godha siiriin itti godha siiriin itti godha eeywa eenyu siirii goota liinaadhaa fi Abdallaan akka wal jibban isaan lamaan jirtu godha isi warra mataa hoolaa muree ooyiruu keessa nama awwaalaa ture warra akkasii namaan naanneessisan siirii duraan godhaa turte mukaa fakkeenyaaf maaliif ati garuu wanni kan hundi si yaachise innaa waan biraa bira kuttee hanga bakka siirii itti gootee addaan baasuu kana wanni si yaachise maali garuma kana lamaaniin addaan jibbee adda ba'uu diidaniimi nin godha jidduutti maal goota Abdallaa kana waasi godhe mubboleetii na waasi godhe jaa isaan walachuu argaan fadhu khalaas amma atummaan waan kana duraan erganiimi amma akkuma dhufee min jibbee isaan lachuutu namni bar nama jibbe shukula nama jibbe keessa achi baabara himbo gabadan akka isaan lamaan funyaan wal qabatanii wal bira kutan idhaa baasettaniimi
Akkasa waliin feeneen godha akkam godha. Saak amma dhageeffadhu naas irraa gabaabsaati. Ayyee. Osoo obboleessa kee kana godhan ni feetaati. Obboleessi kiyya yeroo sanaa keessa taa'ee kana godhatu illee hin qabu. Amma waa'ee dhimma sanaatii miti. Ati gartee miti atiitutu dhufee nu laagu jira faayoo. Hin dhufu obboleessi kiyya biyya kanallee. Gaaffattu ati bultii namaatii kana akkana badhaafatu. Hin qaanfadhu bultii liinadhaa fi Abdallaa bultii dhame addaan baasaa. Dhagaye faayoo garuu immoo ani si kadhadhee gartee mi. Akkaan sirratti hamtuu yaadna irra silaatummaan har'aan tana gartee miti Abdallaa jechuun silaa kaanee nuti wanta akkasii goone. Liinaan akka kaatee dubbattu obboleettii akkana gooten gattee akka dubbattu nu waan beeka. Si galtee? An Abdallaa fi Liinaa irraas Abdallatti illee Liinaa irraa Abdallatti naannoon. Si galtee? Ammallee akkasumatti Liinaa irra sitti naannu. Ani gartee miti nasiyaan isin gidduu barbaadu jira malee. Kheyrumaan isiniif yaaduudhaaf gartee akka hamtuun hin dhufne akka hamtuun tanarra jabduraa hin dhufne isin gidduu rakkachuu jira malee ani. Wanni takka wanni isin gidduu harkadhu hin jirtan. Isin Abdallaan dhaabee nagaan bulchisaa keessatti deebuus waan takka wanni naa dabalama hin jirtu. Abdallaan hidhamuus obboleettii ta'e akkanatti hiraartee gartee miti olii gata kan akka haftaa sana argaati. Tanuma faan nuti fakkiise malee akka nama tokkooti dachaa nama if dandee jireenya mataa kiyyaa uffatu jiru keessaa nama tokko. Garuu immoo ati si marartu obboleettiin ta'e tun. Kana mucaa dhoyyataame suuta. Dhignaa daattuu rakkatee jira koo keessa irrattame. San caalaan isiin haguuta. Bar waan rabbiin nama godhata akka faana nama gootati. Hanga rabbii gaditti godhuun hin danda'a. Faayoo ta'e ammaan tanaatummaan akkana jettuun guyyaa takka harka keenya seenu ta'edha. Hin seena badda. Hin seenu. Har'a baru bakka kana ni beektan dhugaan sitti himaati. Seera kanaa seera biyya Yaman tana ta'e malee seera biyya Yaman ka tartiiban qabne kanummaa namnummaan ol sinaqe haa dhufee si baasuu waan jaamu sanaatu kana abdatteetiti maallaqa dila kana irra ganneeti Abdallaa ol neeti. Malee ati haqa qabaatteeti miti maallaqaan Abdallaa hite malee osoo haqa qabaattee hite viidiyoon ati deengatti itti agarsiistee jara hite sun barii viidiyoo yeroo dabarteeti. Kana ragaan daliila ati godhatte isa kana malee kanarratti maallaqa dabalteef. Ifi ragaa fi baanii naattu baasanii jiraan gaafa sanas. Gaafa san hin jirtu ree wanni kun waan dabareemi. Haa ta'u ree. Hayi. Ifarra baanii mi. Bosi yarri bakka fedhellee ta'e as ta'e Itoophiyaa ta'e qarshii kan deemtu si amma rakka ta'e. Qarshiin ta'e fakkeenyaaf silaa Itoophiyaa taate yookaan biyya teenya silaa taate garteemi suma tanaa dhiibeetiniidhaan. Inni hidhamu qarshiidhaan jeebar. Yookiin inni irra dabbaleesse qarshiirraa dalaydi namni dhiisee jira. Faayyaa dabadhu ta'a garuu. Hina dabadhu rakkatiin hojjetanaa jette wannummaa rakkadhuu hin qabu. Bakka mana abbaa fedhal seenee bula obbaleessa. Dhuguu akka ati bakka fayyita horsentee bultuun hin beeku. Eeyyoo. Garuu rakkoon obboleettii hidhuun guyyaa takka akka ati liinaa goote kuni guyyaa takka garuu akka atis godhamtu abdii sirraa qaba dhibbaan. Liinaa rakkattuun faadhu. Isii waan kiyyaa kana filatteef rakkisuu fedha obbaleessa. Yoo liinaa rakkattuun feene fakkeenyaaf nama isiin filattee yoo jaalachuu fi qabdare. Hin jaaladhu gaa nama jaalataniif qaban yoo kana hin jaalanne akkam goota. Duuba ilmoo amata afurii walirraa qabanii akkam goota. Kana jidduu ajjeestaa. Haadhii sore ilmoo amata afurii namni ilmoo baatti sadii dhiisee deema obbaleessa nama san dhiisee yoo jaanii. Bari isaan nama guddaa nama gartee miti haadha abbaa eenyu jaalatti silaa jaanii nama filannoo addaan gartee beeku isaan qaban nama guddaa. Sila liinaan fadha abbaa kiyyaan fadha jeera formaata mucummaa sun amma inni akka inni akkas doo sanillee ati boruu fiftaa na bira fiti mucaa sanu. Akan goota. Akka inni akkas doon fadha liinaan. Anaatiitu mubaarak si bira fida. Ati mubaarak bara yoon si bira dhiisee bara mana keessatti ajjeestee na garaneetta. Bar na bira fitiin jeenaa ajjeesu hin dhungadda. Akkam godhu silaa fiddee na bira ati amma fitu gusa waa hundaa sun gaariidhaa miti malu. Dhageessa mubaarak si bira fiduu dhiisiti. Bakka mubaarak jiru sin geessan dhuga fetaa miti. Mubaarak kan lubbuuti caalaan jaaladha. Suuraa isaanii qaba akkuma gaafa haalli afaan irraa cufatanii mana kana namni na fide garte. Amma akkasi fidaa jaan. Eenyu? Mubaarakii. Mubaarak fidaa ittaani? Ifittiin taphatini jetti. Gaafa san gartee miti. Jirtuu ta'e namni awwaala jirtuu ta'e. Allah Abdallah illim godhee Mubaarak illim godhee diinan akka isiin yookaan ifrarraabtee yookaan warra keenya filatu isiin godhiin na gartaa. Faayoo ati eenyu siin jaanqoye? Abbaa fedhan adii annatti as hin deemin roobin tanaan tumsiitee kottee nacee taasisu. Duuba maali duuba akkana jecha akkanaa akka bitaa bitara ati maali? Ninja. Wallahi obilaa si keessaan baasa. Wallahi na keessaan kutu adabadduun tanaan na fiddee aayi. Idaa ol keessaa quba qabdanii intala fiddee sinna tumsiifta. Allah alsiimee dingira warra bulkaa baafee kadhu. Kiyya gattaa immoo fedni taphatini. Ana hidha malee abbaa maal lagotan? Ana akka Abdallaa baanan seen dhuga feetaa miti? Akka Abdallaa baanan seenan dhugaan siimaa. Baatii sagalii dhalattee bara. Abdallaa baanan adda akka taate ni agarta. Qe'ee namaa na fidee na tumsisee fi finnee kottee na fiiga sahoon. Fiidootee ragaa sibbaaf shiratillee gaddiisi. Amma dhageessa.
dubbii gartee waan taane haasofitee mira biraa keessana mangalchin amma gabaabdumatti daawwattoonni hedillee kun gartee miti wanni nuti dhufneef yaa'ii wal godhu osoo hin ta'in Abdallaa akka baaftuuf namni hundinuu Abdallaa baasiin kechaa jiran biyyoota garaagaraa irraa ati rabbiin sodaattu yaati musliimaa miti obboleetti akkamitti garaa jabaattaa jedha. Qarshiitiyyeen jaaladhaa. Qarshiin ta'e duuba fakkeenyaaf faayoo maallaqa kana doolaara dhibba shan yaatu siif kafallaadhaa beeyya kan. Doolaara 500. Niiraan jisan irraa qarshiin 10 irratti. Hin fudhadhu. Abdallaa baasii feetanii mi? Niiraan kiyyan irratti. Guyyaa 3 isinii qaba. Dabaluuf hin deemu irratti. Guyyaa 3 bira hunnaan immoo akkuma sinjee Mubaarakii fi Liinadhaas adda addaan baasa. Amma dummeessitee jirta faayoo anammaan garaachi waan takka illee waan haasa'uun beeku yoo gartee akka isaa fira qabatte anama mana kiyya kanallee gartee namni Abdallaa illee akkana godhe anis karaan kiyya kanuma akkana birallee teessuun fedhan ammaan tanaa obboleettee sanii wajjin waa ol gootanii jeetiin fuudhee si fide malee waan takka uummata akka haqee jaaladhee simtan waan takka walaa amala kee hin jaalanne bifatee hin jaalanne dalagaa ta'e hin jaalanne obboleettee ta'e wajjin maaliif hamtuu wal biraa wal gootan jeetiin fuudhee si fidan. Jaalatiin dhaggeeffadha obboleessi bifa kee hin jaalatiin amala kee hin jaalatiin dalagaa kee hin jaalatiin. Shayitaana barate shayitaanuma waan fedhe ati waan fedhe. Mana kee ijoollee deemoon an jette eessa bullaadhaan obboleessa. Ilmoon na jalaayitu hin jirtu mana abbaa fedhee akkana ol dadde afaan Oromoo kan hin beekuuf na ol seenanii na bulchan. Waan inni itti jiru namni na beeku isiniin na beekan. Garuu hojii kee faayoo hojii kee yoo si baran nam tokko ol si naqu. Akka namni na baru maalitti godha? Anammoo siin barsiisa akka namni si baru si godhama. Maa eessatti nagartee narraa deemnaan jettaa? Nan beektu bara obboleessa akka nam takka nagarreetti deema akkam goota yee? Akka gartee miti magaalaan tun guutuun si bartee faayoo funyaan si qabattuun si godhan. Lakki magaalaan bakkumoota akka bichaadha maal godha? Asii namni ona beeka bakka biraa kan yaraddee akkatti waan isin hin beenyetti isin irra dalaguu ta'anii agarta. Aboo Abdallummaan kun haa gabbooti. Yoo nan gartee miti. Lakki Abdallaan atumaatti Abdallaan isinii dhufa. Amma barakkaan taateef akka malee hin taateefu ni dabarti wanti kun qaamata 15 itti murteessuun numa jira barra Abdallaan fagaattuu guyyaa 15 mee gadam ittiin dabalala ittiin dabala gubbarra maalleenya kun ni dhumaa barra akka dhumuun beeytu akka dhumneen godhe gaa akka dhumuun beeytu akka dhumneen godhe akkam goota aboo nuti lammii bal'aa qabnaa barra ati takkitti nagartee lammii bal'aa qabdanii guyyaa meeqaniirraa Abdallaan eegadame maasiraan kanneen irraan beena lammii bal'aa qabda jettee adda addachaa wata lammii hayyi amma gabaabdumatti awwaan takkaan sidhaama as keessaa firanii qabdaame hin qabu qarshiitii yaaffeera kiyyaanne akka isaa nama kee amma dhu'an nama keetiin firaastar lamsiisee gartee miti namni Abdallaa har'a akkana godhee anis karaan kiyya kanumaatiiti waan takka waan jechuun jijjiiraminaa dhufu hin jiru atilleen isaan sallamsiiseetiin kana booda isin gidduu hin ba'an kalaas. Laal feetunu gidduu beekatu dhisi firata akka honqaa boobbalis narraa deemnaan jee afaan Oromoon hin beeka gurraan hin dhaabana fakkaatu. Adeessuma adda addaa waa haboo yookaan waa abbaleessan qabu. Alhamdulillah hundi biyyoon haa jiran intala jalloo mucaa kiyyaa kanatti namatti as teessu sana malee. Badnamnaan kee jallaan jiru isin kajal dura. Tummoo. Tun injiin kaa tummoo tagaanii sun sileesiti. Tana liinaan. Amma gabaabdumatti dhageessa akka Abdallaa baastuuf namni hedduun si kadhachuu jira. Ati qoy nama kanallee sodaachuu baatte rabbiin sodaatati. Hin sodaadhu. Garuu jabaa rabbiin si baasuuf ta'a. Haa ta'u immoo akka atummaa narraan tan akkanatti tun Abdallaa deebitee baastu. Siin godha garuu booda liinaan sheenoyitee akka waan biraan jennee dhaabeen seequ jira. Liinummaan ati akka garaatti qabaatuun hanga kee kana garaa sitti jabaattu. Akka isiin tuqamtuun fayyadattee dheengadda akkanaa si wayiwaashuu jirti. Laali wayiwaatanii laaleeftu. Liina sin beeku Abdallaa sin beeku qarshiitii yaadna baasa. Abdallaan akka bu'uu feetan qarshiitii fida. Akkas taanaan ayyeeqa qarshii teessiif finnaa qarshii teeffinnee Abdallaas ni baasisifna. Abboo dheengaddaas qarshii teessi kaneenee Abdallaa baasan na jedha. Ambar ammaa hanga gartee miti liinaa bira dhufee liinaa wajjin waan takka takka ilmoo namaatti teessee haasuuti gatiin seegi malee akka amala keetii akka koontarii qaxataa gate sin seene arraaf meesi gaazii yortee miti umaa Abdallaa ni baasna inshaallah maallaqa kee siifin kannaa ni baasta. Maallaqa kiyyeenatti maal waliin hin naakan saniin ta'an an boru dhaqee gubbaan itti dabalu deema. Ati liinaa mubaarakii ajaan hin gartan ayyee. Garuu akka rafu lubbuun qabdi saniin irraanfatiin ayyee. Abshir sarragaan affidettaati. Isuma fayyaduma teeta. Keessaa hin muranis. Ni laallaan.
تمام كسي